Ashamar kafuun akkam jirtu hordoftoota Orni Miidiyaa kun qophii addaa ala yeroo irratti hundaa'uun karaa Orni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Saganticha qopheessee kan isin biraan ga'u ana Ayyaantu Taayyee aga xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Baga nagaan nuftee Aisha. Tolee adde Aisha galatoomii beellama keenya kabajjeen waliin gaafiif deebii gochuudhaaf waan argamteef hedduu galatoomii. Gara gaafiif deebii keenya guyyaa irraatti yookiin gara maree keenya guyyaa irraatti dabarru waa'ee diigaa masgiidaa yeroo ammaa godhamaa jiru irratti keessumatti mootummaan dhimma kana karaa mariidhaan furuu utuu irra jiru dhimma miidhaa masgiida yeroo ammaa kanatti mootummaan waan kana karaa araaraa yookiin immoo mariidhaan xumuruu utuu danda'u yeroo inni itti tarkaanfii tokko fudhataa jiru ajjeesuu hidhuudhaaf reebuu gochaa jiru in agarra. Yeroo darbe immoo biiroon kominikeeshinii kan mootummaa naannoo Oromiyaa jechuudha obbo Addunyaa Ayilu ibsa isaan baasan irratti namoonni amantii da'oo godhachuudhaan fanxaalleeyyiin jedhee ibsee jira. Mi'aati dhimma kana irratti yaada akkamii qabda? Ilaalcha akkamii qabda? Ayyu dhimmi kun dhimmi amantii Islaamaa dhimma jiraadha. Namoota Oromoo amantii kana hordofu irratti haalaan waan nama dhagahamu. Akkasumas Oromoota obboleeyyan keenya Oromoota biraa biratti akkuma warra amantii Islaamaa dhagahamu isaanitti illee dhagahama jechuun yaada. Maaliif dhimmi kun dhimma namoomaati? Human rights. Maaliif? Akka Oromootti Oromoo safuu fi nagaatti waan amanuuf bu'uurri Oromummaa safaan ta'eef. Dhimma namoomaati. Mootummaan kun sirni Habashaa jechuudha. Akka nama tokkottis sirna Habashaadha jedhee itti amana. Sirni kun duraanuu gaariidha. Sirni amma jiru kun sirnumaa fi yaada ilaalchaa Habashaa tursiisuu irratti xiyyeeffata malee wanni inni Oromoodhaa fi namoota amantii Ortodoksii ala hordofu furmaata fidullee hin jiru. Amma dhiyoollee yoo fakkeenya fudhannee amantii Ortodoksii kan uummanni Oromoo hordofaa jiru afaan ifiitiin haa waaqeffatan waaqa isaanii haa kadhatan jechuudhaan waraqaa takka uumanii Oromoleen hanga tokko gammannee turre garuu wacaa uummata ollaatti waan saniif booda deebi'anii jechuudha. Hoppiyoo jechuun uummata konfidensiidhaan dhaabbachuu dandeenyu. Uummanni keenya yeroo mara maata wayii isaanirraa eeggachuu yookaan abdii isaanirraa qabaachuu akka nama tokkotti na gaddisiisa. Sirni kun jijjiiramu malee Oromooleen furmaatan argattu, amantiin Islaamaaf illee furmaatan argattu. Dhumarratti wanni jechuu barbaadu warri wareegame torbaan irra dabarre kana akka jannata haafannu kan turellee Oromoo meeqaatu wareegamaa bahee jechuudha yeroo dhiyoo kana keessatti. Amma dubbachaa jirrutti illee Oromoon Oromiyaa hunda keessatti miidhamaa jirti, rakkachaa jirti, mana hidhaa keessa jirti. Saniif nuti yeroo mara sagalee uummata keenyaaf ta'uu qabna. Dhugaa jirtu dubbachuu danda'uun nurra jira. Hanga qe'ee keenya, hanga amantii keenyatti dhufuu dhimma keenyaa miti jennee eeguu hin qabnu. Waan tokko yoo taqan tahin dura dhaabbachuu danda'uun nurra jira. Sila gaafa duraa lixa Oromiyaatii fi kibba Oromiyaa irratti lolli gaggeeffamaa ture uummanni Oromoo dura dhaabbate arraan kana masjiidni fi tokko ture. Tolee galatoomii yeroo darbe gaafa Jumaa irratti jechuudha mootummaan
jo namoota irratti dhukaasa banuudhaan lubbuun namoota akka darbillee quba qabna. So amma gama kanaan gaafa laaltu yeroo baay'ee mootummaan gaafa waan tokko uumamu amantii da'oo godhachuudhaan uummatatu amantii da'oo godhachuu jira moo amma yeroo ammaa kanatti wantoota yeroo darbee dhimma ortodoksiidhaan illee wal qabatee mootummaatu amantii da'oo godhachuu jira jettee yaadda? Mootummaatu amantii da'oo godhachaa jira. Da'oo bira kutaniiti ajandaa uummataaf uumaa jiranii jechuudha. Uummata akkamitti qooduu dandeenya? Deebinee Oromollee akkamitti qooduu dandeenya? Asii fi achi namoota jaalanii akka namoonni ibidda facaasan godhanii dhimma amantii fa'aa uummata Oromoo keessatti kaasuu barbaadan. Distraakshina uumuu barbaadan, afaan faajii uumuu barbaadan. Garuu mootummaan wanni garuu beeku Oromoon afaan faajiidhaan hin kuftu, hin injifatamtu. Oromoon dammaqinsi isii guddaadha. Amantii fi gosaa fi gandaan Oromoo hin kuftu. Sanyii beekuu danda'u isaanii irra jira. Garuu dafoo kan godhachaa jiru mootummaadha. Yeroo ammatti finxaalayyii ja'anii hoggaa uummata Islaamaa kan nagaya barbaada hiriira bahanii sagalee dhageessifachaa jirutti qawwee bananii ajjeesan. Eenyutu finxaalayyii kana keessa mootummaadha moo uummata? Gaafa Oromoo keessatti illee yaadanna. Ijoollee keenya xixiqqoo qacaree kana ta'e garee boruu harka qullaa baatee falmachaa turte hundi dhukaasaa bahanii qoree guddaa hafallee as keenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf uummanni amantii Islaamaa hordofuu kan sabaa sablammii biraa tahanii Oromiyaa keessa jiraatan gaafa Oromoo protestii gaafa Oromoo miidhamaa turte kan akka haqatti Oromoo cina dhaabbachuu isaanirra ture jechuudha. Maaliif akka amantii Islaamaatti amantiin Islaamaa maal barsiisa? Mirga dhala namaa yoo sarbame akka amantiitti dura dhaabbachuu danda'a. Saniif gaafa sabni dura dhaabbachuu isaanirra ture, waliin dhaabbachuu isaanirra ture, garuu kun barnoota taabjeetee yaada. Duraaf Oromoo cinaa akka dhaabbatan tumsa akka nuuf tahan akka taabjeetee yaada. Tole galatoomii asumaanii gara dhimma keenya lammaffaa haceenu giddu lixiinsa mootummaan gabaa caatii irratti godheen uummati Oromiyaa bahaa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti miidhaalee gurguddaaf saaxilamaa jiru. Maaliif uummanni waan sanaan jiraatu jechaadha. Qotee bulaan maatii isaa ittiin barsiifatu, daa'ima isaa ittiin guddisu caatiidhaan jechuudha. Yeroo ammaa kanatti saaxila wantoota dubbachuun ulfaatuuf illee miidhama gurguddaadhaaf kan isaan saaxilamaa jiranii. Mootummaatti iyyannus mootummaan dhimma kana furmaata nuuf kenne hin jiru jedhaniiti miidiyaa irra kan isaan dubbataa jiranii. Uummanni kun haala kanaan yoo itti fufe rakkoon kun hireen uummata kanaa maali? Yoo rakkoon kun haala kanaan itti fufe. Dhimma kunillee dhimma jiraadha. Dhimma fardeedha. Dhimma diinagdee Oromiyaati. Dhimma diinagdee keessaafuu baha Oromiyaati. Wanni kun xiyyeeffatamee akka bahni Oromiyaa diinagdeedhaan kufu gochuudhaaf wanni kun dalagaa jira. Wanni kun yoo kan itti fufate ammaa rakkoo hamtuudhaaf saaxilamaa jiranii turellee akkasumatti rakkoo hamtuudhaaf saaxilamuu danda'anii jechuudha. Rakkoon baay'ee hedduun keenya naannoo Booranatti hongee hammaattee jedhamee kenna. Hongeen Oromiyaa kun Baalee akkasumas Gujii akkasumas baha Oromiyaa keessatti gammoojjiilee hedduu keessatti miidhama gurguddaadha. Beeksisni jechuudha. Kun hundinuu waan rakkoo uumamaa qofaa miti. Yookaan rakkoo rooba dhabuu qofaa irraa miti. Man-made nam-tolchee jechuudha. Kan akka keessaa qabu mootummaadha. Akka uummanni kun rakkoof saaxilamee kanaaf inni akka furtuun argamte jechuudha. Dhimmi jimaa kun rakkoo amma deemu jirtu kana garan hammeessaa deema malee waan fooyyessuuf qabu sanii dhimma jimaa kanarratti waan akka keessaa qaban dhaabuu qaban. Inni kun qotee bulaa Oromiyaa laalchisa. Inni kun qotee bulaa Oromiyaa laalchisa. Inni kun qotee bulaa Oromiyaatiif
mata fidachuu qaba ummataaf mata fidachuu qaba ta'u akkuma reefuu jedhee mootummaa ta'addii hin jirtu akkuma hanga danda'ametti dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Tole galatoomii yeroo baay'ee uummanni suni dhimma waa'ee giddu lixinsa gabaa caatii irratti yeroo baay'ee mootummaa naannoo Oromiyaatti illee iyyataa jira. Sooshaal miidiyaa iyyataa jira. Keessumatti namoonni sooshaal miidiyaa gurguddaa fayyadaman illee uummata kanaaf sagalee ta'aa jiru. Amma ammaatti deebii mootummaan kenneef hin jiru. Haala kanaan immoo uummanni suni rakkoo guddaadhaaf kan inni saaxila bahu. Kanaafiyyuu ammallee taanaan uummanni Oromoo uummata sanaaf sagalee ta'uu qaban jiraanillee kanuma irratti maqaa eera mootummaa fooyyeensa jechuudha yeroo ammaa kanatti Inistituutiin qorannoo Itoophiyaa ibsa baasee jira. Egaa Inistituutiin qorannoo baasee keessatti fakkeenyaaf keewwata 39 kan hiree ofii murteeffannaa sabaa, afaan, aadaa fi eenyummaa akkasumallee paartiilee siyaasaa sabummaa irratti hundaa'e haquudha. Egaa gaammiin kun uummata Oromoof sabootaaf miidhaa akkamii qaba? Waa'ee qorannoo Inistituutii kana irratti ati yaadi kee maali? Yaadni fi akkuma reefuu ibsanii sirni dhufaa biraan amma PPO biyyoon irra jirtu kunillee Habashaa tursiisuudhaaf umrii dheeressuudhaaf jechuudha afaanii waan Oromoof tola godhaa jirra jechaati waan biraa hojjechaa jiranii jechuudha. Aniif qorannoon isaan keewwata 39 irratti gaggeeffatanillee hin jiru. Keewwata 39 kana qabsoo uummanni Oromoo godheeni keeyyatni kun lafa kaayamee jechuudha. Fakkeenya beekuu dhabuu dandeenya fakkeenyaaf yommuu seenaa qabsoo Oromoo keessatti baay'ee federaalizimii sirna walabummaa sirna bilisummaa kana cufaafuu adda bilisummaa Oromootiitu jaarmayaa garaagaraa waliin qabsoo godhee jechuudha. Garuu wayyaanee faatiitu lafa kaayataa jechuu danda'amanii seenaa hin beekan jechuudha. Saniif qabsoo uummanni Oromoo dhiiga meeqa itti gumaache kana booda deebisan waggaa meeqa jechuudha. Saniif qorannoon kun qorannoo dogongoraati. Qorannoon kun miidhaa guddaa tokkoffaa Oromoo irratti jira. Lammaffaa ammoo sabaa sablammii wajjin cunqurfamanii irratti fidaa jechuudha. Saniif qorannoon kun nama dhuunfaa tokkotti qorannoo sirriitti miti. Ayyee galatoomii egaa qorannoon kun keessumatti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Qorannoon kun uummatatti gadi ba'u maaliif barbaachise? Yeroo ammaa kanatti maal sababeeffateeti? Qorannoon kun immoo eenyutu irratti riseerchii masaa irratti jalqabumayyuu eenyutu irratti hirmaate? Mee yaada yoo waan itti nuuf dabaltu qabaatte. Akkuma beekamu mootummaan amma jiru kun yeroo gara yerootti ajandaa haaraa uumuudhaan uummata afaan faajjeessu, uummata afaan wal kaayuu irratti dalaga akka waan hojiin isaa sanuma tahee jechuudha. Yeroo ammatti wanni gabbaasaniif uummata keessaa afaan faajjii uumuuf uummanni akka haqaquuf jechuudha. Falmii adda addaan akka uumamuuf jechuudha. Waan kanaaf hamee jechuudha. Namoonni irratti hirmaatanii jiran qaamota mootummaa keessa irraa akkasumas namoota ilaalchi isaanii sirna Habashaa qabu jechuudha. Warra akkasii faatu irratti hirmaatee jira. Namoonni maqaa Oromoo himatanii mootummaa kan deeggaraa jira. Dhugaa akka nama tokkotti na ajaa'iba maaliif? Osoo waan deemaa jiru arganii kun mootummaa Oromooti jedhanii dubbatanii jechuudha. Akka namni tokkotti fudhatama naaf hin qabu waan Oromoodhaaf godhan hin agarre. Waan tokko xiqqaa ganda keessaa godhuu maqaa Oromoo qubee afaan Oromootiin barreessuu miti. International levelitti sadarkaa addunyaan beektutti waan Oromoon barbaadu dantaa Oromoo tiksuudha.
waan Oromoon gaafatu gaaffii Oromoo deebisuudha malee dhokatanii waan Galatoomi ibsa bareedaa nuuf laattee jirta. Mee gaaffii koo gara dhumaatti geessee jira. Aleellaa hidhattoota faannootiin uummata lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu aanaalee garaagaraa keessatti hirra deddeebiidhaan yeroo baay'ee lolli yookiin rukuttaan irra godhamaa jira. Uummanni sun iyyatus yookiin nagaa barbaadna jedhee yeroo inni mootummaatti iyyatu deebiin mootummaa waan biraadha jechuun akka waraana bilisummaa Oromoo da'oo godhachuudhaan mootummaan yeroo inni deebii garaagaraa uummata kanaaf kennu sooshaal miidiyaa irratti nagarraa. Uummanni sun immoo irra deddeebiidhaan rakkoo hamaa keessa jira. Sababni isaa mootummaan biyya bulchu tokko akka fakkeenyaatti amma mootummaan naannoo Oromiyaa illee dhimma kana furuudhaa fi tarkaanfii isaan fudhatan hin jiru. Mee haala kanaan yoo itti fufe hireen uummata kanaa maali? Uummanni kun akkam ta'a? Galatoomii uummanni rakkoo hamaa saaxilamaa isaanirraa buqqa'anii rakkoo fayyaatiif saaxilamuu danda'amanii namni bakka tokkotti waliin qabamu qilleensinis waan jijjiiramuuf dhukkuba adda addaa dhukkuboota nama daddafuu fa'aa saaxilamuu danda'amanii rakkoo guddaadhaaf saaxilaman waan ta'eef rakkoon nageenyaa furmaataa qaba. Akka sadarkaa addunyaatti mootummaan tokko itti gaafatamummaan isaatii fi itti gaafatamummaa lolaa garaagaraa. Itti gaafatamummaa mootummaa nageenya uummataa tiksu. Uummata isaa tajaajilu, uummata isaa dhaggeeffachuudha ture. Garuu sirni amma jiru akkuma harkaa baane knows harka isaa qabaachuu danda'a jechuudha buqqaa'iin isaati rakkoo nageenyaa amma dhufaatu sana keessatti. Uummanni keenya kalifa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo naannawa sanitti waan socho'uuf sababa godhatanii dahoo godhatanii uummata reebuuf uummata irratti xiyyeeffatanii uummata ajjeesuu uummata hidhanii jechuudha. Kuni akka mootummaa tokkotti irraan eegamuu ture. Garuu akkuma reefu ibsee isaanirraa abdiin hin jiru. Ilma namaati dhiibbaa gochuudhaaf uummanni kunillee qajeelaa irraa qabaa jechuudha maaliif nagaa barbaadan waan ta'eef. Waraanni bilisummaa Oromoo naannawa sanitti socho'uun dhimma uummataaf waan gaariidha ture jechuudha maaliif uummata daangaa agree daangaa cabsee dhufee gochasuu kalleessaa uummata keenya irratti irraa hojjaa jiru kana kan irraa ittisaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Garuu mootummaan sababa isaan godhatee fi qaaleeyyii karaa dabartee waliin tahanii miilitarii mootummaa uummata reebuu jechuudha. Tuufagaa mootummaan dhugaan akka nama tokkotti ilaalu waan kana furmaata fiduudhaaf hamilee hin qabu. Inumaa galan sababa kana godhatee uummata reebuu barbaadaa jechuudha. Akka nama tokkotti akkuma waliigalatti Oromoon furmaata argachuuf uummanni amantii Islaamaa hordofee furmaata argachuudhaaf inni kun jijjiiramuu qabaa jechuudha. Kana keessatti nam tokkoof lameen sabboonaa fi sabboontuun hin jiran jechuuf yaadu. Garuu akka walii galatti sirni kun yoo jijjiirame malee uummanni Oromoo furmaata waaraa hin argatu. Tole galatoomii uummanni kun bakka jirutti nagaa argatee jiraachuudhaa fi sirni kun jijjiiramuu qaba jettee jirta. Mee sirni kun akkamitti jijjiirama? Sirni kun amma fakkeenyaaf uummanni walakkaan ilma abbaa gadaa jedheeti kan itti amanee jiru yookiin kan jajaa jiranii. Kaan immoo ilma abbaa gadaa kun nu miidhaa jira jechuudhaan kan komataa jiru. Sirni kun jijjiiramee rakkoon Oromoo irra jirtu kun akka irraa ka'uu fi uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo falmachuu qaba. Uummanni Oromoo dhiibbaa gochuu qaba. Uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan dadhina
socho'aa jiru lubbuu isaanii qaalii takitti qaban uummata Oromootiif baasaa jiran cinaa gochuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo jireenya isaaniitiin dhiibbaa mootummaa irratti godhanii akka negotiation waliigaltee wayiitti ta'an karaa dabalatee agarre. Waliigaluu dandeenye masfaa lammaffaa irratti itti fufnaa ja'anii turan. Walillee maali? Waliigalteen kun yoo dantaa uummata Oromoo kan tiksu ta'e akka nama tokkoon akka nama eebbisaatiin dubbachaa jira. Yoo waraanni bilisummaa Oromoo kan uummataaf dhaabbatu irra hanna jiruu danda'e. Dimaandiin isaanii maali? Dimaandiin isaanii uummanni Oromoo barbaadu. Uummanni Oromoo barbaadu sirna kana ni jijjiira jedhanii yaadu. Yoo kan uummanni amma aangoorra jiru isan tahee jechuudha. Isa akkasitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromootillee dhiibbaa yoo kan godhuun tahee jechuudha. Dhiibbaan guddaan barbaachisaadha. Falmachuun barbaachisaadha. Akkuma hundarraafuu Oromoon ta'ee falmatee waan barbaadu sani argachuutu furmaata fidaa jedhee yaada. Tolee adde Aishaa galatoomii gara gaaffii koo jalqabaatti gaafan deebi'u dhimma waa'ee masgiida sanarratti yeroo ammaa kanatti dhimmi kunillee gara amantiidhaaf gara gandaatti deebi'ee jira. Mee ati akka intala Oromoo tokkotti dhimma kana akkamiin ilma dargaggoota Oromoodhaa fi dhaamsa akkamii dhaamtaa fi dubbiin kun gara gandaaf gara gosaa deemuu jirti waan ta'eef ati akka intala Oromoo tokkotti dhimma kanarratti yaada akkamii qabda? Yookiin ergaan kee maali? Gabaabtumaan qaba. Uummanni Oromoo hundinuu waan xiqqoo nu gammachiisu, waan xiqqoo nu rifachiisu hin qabu. Namni tokko kan amantii biraa qabu fi amantii kan keessa handi guutuun ittiin gaafatamu. Bal'isnee waa laaluu qabna. Hubannoon keenya fagoo ta'uu qaba. Garee guddaa waan waliin qabnu Oromummaa walitti qabna. Gandaa fi amantii fi hundumuu kan abbaati. Oromummaa waan waliin qabnu taa hedduu waliin sheergoona. Laaluu qabna malee waan agaruun amantii fi argabsee balli isaanii guutuun akkanaa jechuun hedduu dogongora. Waan opiiniyoon barbaadu jechuudha. Wanni akkasitti dhufee amantii namaa arrabsu, ganda namaa arrabsullee opiiniyoon ergitee beekuu danda'uun dura jira. Namni Oromoo hubatti Oromootti amanu kan keessa haalaan kiyya keessa akkasitti wal hubannaa jechuudha. Oromoon hoggayyuu wareega hin taane hafaluu qabdu. Hubannoodhaan waa laaluu danda'uun irra jira. Akkasitti yoo waliif galee tarkaanfii gurguddaa fuuldura fudhachuu dandeenya jedhee yaada. Tole adde Aishaa hedduu galatoomii beellama keenya kabajjee ormi miidiyaa irratti dhiyaattee nu waliin marii waan gootee fi maqaa miidiyaa keenyaatiin si galateeffadhaa hedduu guddaa galatoomi. Tole galatoomii yeroo gaarii qabaadhu.